Faayidaa faayila qaban hunda isaayyuu haala salphaa ta'een mana piriintii viidiyoo deemnes piriinti goonee baafachuudhaafis namaafis erguudhaafis waan hundumaaf iyyuu kan fayyadu faayila jiru dookumentii jiru barreeffamoota jiranuu haala PDF'dhaan namni salphaatti fudhatu gara PDF'tti jijjiirree eeguu qabna jechuudha. GPNG, PG sana hunduma isaayyuu maal goonaa gara PDF imeelii irratti nama erguudhaaf isin ta'a. Wanta dijitaalii irratti hojjennu hunda isaayyuu footoo keenya, sartifikeettii keenya, reezumee yookaan CV akkasumas mattaawqaa yookaan dijitaal ID, paaspoortii waan akkasii kana haala kamiin dhiyeeffamuu qaba? Haala PDF'tti jijjiirame jechuudha. PDF jechuun portable file jechuudha. Portable document file jechuudha. PDF jechuun bakka bakkatti sochoosuudhaafis baay'ee gaariidha. Kanaaf PDF fayyadamuun baay'ee bareedaadha. Yeroo ammayyaa kana piriinti gochuudhaafis nama gargaara. Piriintii qofa miti telegiraamii irrattis imeelii irratti waan addaatti nama erguudhaafis ni ta'a. Kanaaf PDF fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Gara PDF'tti jijjiiruu qabna. Faayila qabnu, dookumentii qabnu, sartifikeettii qabnu jechuudha. Kana fakkaataa faayila keenya waan hundumaayyuu dorgommii adda addaatu jiraachuu danda'a. Maaliin dhiyeessee jedhama fakkeenyaaf barumsa yuunivarsiitii Jimmaatti, yuunivarsiitii Finfinnee eessa irratti namoonni baratan assaayimentiin gidee kenname maaliin haa dhiyaatu jedhama. Jabaadhaatii gara PDF'tti jijjiiraatii assaayimenticha ergaa jedhama. Kanaaf faayila jiru kana gara hard copy irraa gara soft copy tti geeddaruu jechuudha. PDF jechuun jechuudha. Gara editable gara ta'etti jijjiiruu qabna jechuudha. Akkas goonee faayila keenya ergina jechuudha. Waan ammayyaa wanti dijitaalaa baay'een isaa irra caalaan kun ammoo akkas mallattoo kanarratti firmaallee moobaayilii irratti mallatteeffamuu jalqabe jechuudha. Kanaaf gara PDF tti jijjiiruun gaariidha. Garuu YouTube chaanalicha subscribe godhaa.